Hedduu gammachiisaa jira jirtu hordoftoota xiyyaa fi jaalatamtoota addunyaa rabbii uummatana gubbaa jirtan hundi keessanuu baga jiraatan isiniin jechaa Dabbaal Show Dabbaal Miidiyaa Show yeroo gabaabduu keessatti jechuudha. Ulaagaa isaa biizinesi laayisansii irraa eegalee jechuudha. Hayyama fi qaada isarraa eegalee waan kana dalaguudhaaf biizinesi laayisansii qabaachuu qabdan gizuma duraatu jechuudha. Ulaagaa seera qabeessummaa guutuu isaa guuttatee jechuudha. Waanuma hundaa'uu fedhee akka miidiyaa tokkotti waan miidiyaa irraa godhu eegamuu qabu hundumaa'uu godhee ammaan tana gara keessa dhufee jira. Akkuma isin nabiratti argitan asitti argu jirtan intiroo fi gartee seera isaa taayitilii gubbarra jira. Wanni hundinuu jechuun wanni inni hojjetu guutuun isaa kan isinii maxxanse kanaa jechuudha. Kanaafuu yeroodhaaf Dabbaal Show kun istiidiyoo xiqqoo kana keessatti hojii eegalullee fuulduratti miidiyaa akka Aljaziiraatii fi BBC caalee istiidiyoon isaanii argama. Kana ni argitanii jechuudha. Osuma addunyaa tana gubbaa jiru inshaallah rabbiin waa jiraachisu. Kanaaf jecha hojii miidiyaa kanaatiin gabaabsee isinii hima. Takkaffaa irratti sagalee uummata bal'aatii, lammaffaa irratti sagantaa bohaartii fi qoflaaf bashannanaa qofa jechuudha. Sadaffaa irratti namoota bebbeekamoo addunyaa tanarra jiran ka'u afaan Oromoo haasawan fi biliyoneroota Oromoo qabdu garteemi fi akkasuma gartee uummata dandeettii adda addaa qabanii fi akkasuma uummata mudannoo ajaa'ibaa jechuudha. Ta'u nama bohaarsitu qofa. Mudannoo nama bohaarsitu qofa. Akkasumas seenaa aadaa duudhaa Oromootii fi sabeeffata aadaa Oromootii fi afaan Oromoo kanaafuu miidiyaan kun akkuma show Stable Show jedhamu ni beektanii show jaalatamaa addunyaa kana akkas ni ta'a inshaallah. Kan namni gartee fuula duratti hawwiidhaan Dabbaal Show irratti yoomiin dhiyaadhaa jee gartee namni hawwu ni ta'a. Fedhii rabbiitiin hojii eegallee jirra. Ammaaf haaluma keessa jiru kanatti eegallus fuula dura akka uummata Oromoo hunda hawwatee booji'u abdii guddaa qabna. Kana kan godhu ammoo hojii Dabbaal Show dhiyeessu dirqama onnee namaa keessa seenaa jechuudha. Wanni hundinuu hojii madaalama. Dabbaal Show illeen akkuma isin beektan gaara guddicha Harargeen qabdu keessa akka Itoophiyaatti sadarkaa sadaffaarra jiru. Loogoon isaattis kunoo kana fakkaata, intiroon isaa kana fakkaata. Waan gartee maqaa Dabbaal ol ka'iinsisi Dabbaal sanirra guddooti hojjetaa jechuudha. Dabbaal Show jechuun isin hundinuu bakka jirtanii akka laayik sheer gootanii irratti hirmaattanii gartee itti bohaartanii itti bashannantaniin isin afeera. Peejiin isaa hordoftoota 200 ol qabdi. Peejii oowwituu duraan jiru Hamzaa Oromoo ta'ettu Dabbaal Show jijjiirameera. Akkasuma yuutuubni kiyya 35 ol qaba sabskaraayibara. Inni sunillee gara Dabbaal Show miidiyaa jijjiiramee jira. Kanaaf jecha hojiirra jira jechuudha Dabbaal Show. Dabbaal Show gizeen isiniin jiru waan akka haaraatti himmata akka lafaa jee akkanatti hirachaa deemu osoo hin taane isteeppii 2-3 tarkaanfatee jira jechuudha. Tarkaanfii kana keessatti fuula duratti gaa wajjin jiraannutu addunyaa kana gubbaa wajjin agarru ta'a. Namoota isin jaallattan addunyaa kana keessa kan jiran Oromoota kataan jechuudha. Qabsaa'ota irraa eegalee hunda isaanii dura irratti sagantaa bohaaraa irratti ni eegalaa. Ni daawwattanii isinuu anu isiniif fidaa ni daawwattanii arguuf jiraattanii isin jaalatoomaa nageetti.